Amiin amiin. Du'aa inaa godha sheeka. Dubartii garii warri gorsunarraa fudhatanii har'a malaa mana dhagaanii. Yoo wanni akkanaan taatu jettuun narraan fudhattu ofii mallaqa gabbartii 20,000 gabbartee ani fakkeenyaaf micaa wayii jaaladhee sheeka. Yoo micaa wayii jaaladhee jedhu ani bakka mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Mallaqa fidiyee? Mallaqa na qarqaarii naan jedhe. Mallaqa siin qarqaaru yoo warra keenya dhaqiitii yoo warra keenya dhayxee warri keenya mallaqa sirratti ol baasee 60,000 50,000 warri siin jedhe ani micaa jaaladhee jira shari'aan nayidha yookaan immoo 40,000 dabarsinaa jedhaani warra keenya dhaqii jedheen. Ayyee. Achumarraan faateen takka na jara gara galteetumaan 15,000 isiin qarqaartee 15,000 inni qarqaaree 30,000 ni kaa'idhate akkatti shari'aan kun hin ta'a. Faatee biraa si jalaa fudhatee jechuudha. Ani qarqaaru dinnaan inni achi garagalee da qopheessee duraa yookiin na qarqaarte isii jaaladhee isii fuudha jedhee abdii walirraa qabna jechuudha. Duraanuu oskoortaa qopheeffatee jira. Duraanuu inni kastamara lama qaba. Takkaasiis dubbisee tabiraallee dubbifate. Yoo tun diddee tana qopheesse jee. Waraqama lama qabaa jechuudha. Ajaa'iba. Akkasitti wal qarqaaranii akkasitti haa godhatan. 30,000 15,000 15,000. 15,000 isi qarqaaree 15,000 isi qarqaaree 15,000 isa fidee akkasiin nikaa walidhaatan. Mee kana nu balleessaa jira. Nummoo warra bultiin ijaarin miidhamaa jirra. Isaan warra mallaqa qabutti jara jedhanii mallaqa kana qarqaaree yoo bultii ijaarre bolollee bultiin teennan taatu. Dubartiin takka eega takka horomtee hamillee warraatirra taa'u qabdi malee deddeemsan qabdu. Dubartiin takka miskiina mee nu dubartii warra harma jigaati eessa deemna dhiira jaraatira masruufa isa baasuu qabaa. Dubartiin immoo mallaqa nurratti ol baaftee gabbartee ofiitti horomtee nummoo warra bultiin ijaarii warra mallaqan qarqaarin ofiif qarqaartee fuudhaa jirti. Eegas immoo yoo inni nyaatee alatti gate she'anawaaris gaafannamee akkamitti irraa fudhanna mallaqamee akkamitti baafna jettee qaaditti fi qaadiin amata lama silaa yoo mallaqa fudhate kashirraa godhe isin sama biraa birrii qarqaartee horomti ammas. Warri birrii qarqaarre jedhu kun nurraa hafuu akka shari'aatitti nurraa itti himaa. أنا مودو عينا أقول أسنين. إن شاء الله يا رب سيعمل كيس خنا جيا خبري سنقافن يا رب سيعفيد إن شاء الله خنا جيا. خيمانا كبري في دينانجروم إن شاء الله. خيمانا كبو رب سيعفن إن شاء الله أبشر. أكسيتي كبري سنقافن لسمي أكمتي لا ما أسنين زد أكيسين كارتسوني أكشريات التندما. Kamu kudashan qarqaartee isin silaa hidhatanii amma kuma 15 isaa kumni 15 isiidha. Isa akka shari'aatti. Warraaf erganii. Warraaf erganii. Isiteetuma odoo warratti ilmini isaan hawaalan itti ergitee inni silaa mallaqa kiyya jedhee achi fida kuma 40 godhe. Duraan dursee beektaati yoo isin aslii bidaa haaree gaffidde malee waan shari'aa keessa hin jirre malee yommuu gartee akkanaan hin gargaara jette haraamummaan hin jiru immoo waan akkasii godhuun qabdu. Kana baay'ata akkatti bultii ijaaranii nu bultii nutti cufaa jirran silaa yoo qarqaarre inni tama bira fuudha ka deemee mallaqa biraatiin ammas. Kunoo ta'e isiin ufajjeessa jettu sun warra mallaqa gargaaree. Warri isinitti rakkoo himatu kun hunduu warra mallaqaan bitamee rakkoo qabaa jaarsa kenna wallol meeshee kota ima argitanii min gaafatan gaafi warra mallaqa isinitti himatu malee argitanii. Dhugaa kanaa hedduu sirrii. Mallaqa ima gaafatti ofiisan irraa nyaata jetti malee isiin dura itti kennitee inni irraa nyaata. Dubartii teennamee haa qaroomtu silaa shee anawaar jettee afaanitti isin qabatti mallaqa keessan odoo nikaa hin hidhatin ofitti qabadhaa. Mallaqa keessan harkarratti qabadhaa galaati horuma jedhaani kala horuma biyyatti haa ijaaran mallaqa hin qarqaarina qarqaartanii dhuftanii anan gaafatina jedhaani seekabas. Ammaati dhiirtii hoos dhagayan sin dhiisanii manatti biyyatti heerumaa yoo enne man hun dhiisanii. Naa dhagaanii mallaqa qarqaartee wal fuudhanii eegasii ilmoo irratti gata dubartii meeqa ilmoo gatee mana arabaa keessatti ulfaan dalagaa
ji'a torbaan dalagaa dhiiratti fiddee dhiirti immoo irraa seera galchitee alatti gatti meeqa kam ijatti yaan arge waan ijatti yaan arge malee isaanirraan kaa'u isaan badaa jedhanii isaanirraan kaa'u garuu ulfaan dalaydee birrii isatti fidde biyya alaa kana keessatti ulfaan dalaydee birrii itti fiddee yookiin inni qabame irraa gadi bu'aa isin ji'a 8 ji'a torbaan dalagattee akkasii ilmoo guddifti kunummaa maaliif hin qarqaarinaa dhiira yoo qarqaara somaa rakkoon qabu garuu amma korona nutti dhufee rabbiin nurraa haa balleessu. Amin amin ayyee taate ayyee taate ayyee.